What's up? Siena. Warreen diiyaaspooraadhaa huni nuti xiqqishoo wal qeequu danda'uudha qabna. Jirra gaa! Dhaabbadhaa mee xiqqishoo. Refresh goona qaama kana xiqqishoo. Jirta agarsi baga nagaan nuti. Wanni irraa dubbachuu feenu maal seetan obboleeyyan kiyya waa'ee ijoollee teenya ta biyya Yaman kana irraa dubbachuu feena. Hogga waan kana jennu warri diiyaaspooraadhaa kuni maaliif callisa hajaamuutitu na keessa jira. Maaliif afaan Oromootti nuufii kun isaanii hin feenu. Anumma silaa diiyaaspooraa ta'ee ijoollee biyya Yaman saniif afaan Oromootiin dubbachuu hin fedhu. Maaliif wanni ani gargaaruu danda'u qarshii qofa jechuudha. Isin galaami. Qarshii malee wanni biraa wanni nurraa eegamu hin jiru. Isaanuu sagalee waliif ta'an jechuudha. Isin galee kana godhuudhaaf nuti warreen diiyaaspooraadhaa akkamitti yaadnaadhaa bara. Bifa kanaan amma Oromoo naa bilisoomtu nuti gabrummaa keessa jira jechuun waan hin taane nurraa illee hin dhiyaattu jechuudha. Nurraan dhiyaattu beekaa. Kanaaf warreen diiyaaspooraadhaa warreen rakkoo biyya Yaman dubbannaa jettan afaan keessaniin ganaa dubbachuu hin qabdan. Ameerikaarraa seenii, Awurooppaarraa seenii, Kanadaarraa seenii ayaa gabaachuun bakka. Dandeessan taanaan qarshiidhaan cinaa dhaabbattan. Hanqasuma warra Tigraay irraa laalaa kaayaa fi abu Oromoota na bar ummataa miti bar. Ummata Rabbii nyaata qofaaf uume. Nyaata qofaaf uumamtan malee isin wama takkaafillee faayida takkallee hin qabdan. Bu'aa takkallee hin qabdan jechuudha. So kanaaf wanni biyya teessan irraa baatanii biyya namaa kana wanni taataniif ifiifillee waa godhatanii nama keenya kanaafillee waa godhuudhaafi. Kanaaf ijoollee biyya Arabaa tanaatiitu nuu kana nama nu godhe. Akka warri Ameerikaa ol bahee laayivii seenee dubbatu ijoollee biyya Arabaati tan nama nu goote dhugaa dubbannaati. Galata qabdanii barboo isin. Wallahi. Maaliif kana odootiin hin dhooysine afaan guuttadheetiin dubbadha. Isin warri OMN kana dhaabee bar. Khabiraatii miti bar. Ijoolluma Yaman keessa dhumte tana warreen achirraa ka'ee Yaman seene isaanuma kana malee khabiraatii miti bar. So kanaaf sagalee walii ta'uun dirqama yenna xiqqisho. Shaashaa yenna gaa. Ustaazota illee har'aan tan irraan deema narra laalina. Maaliif cafaqamuu qaban isaanis jechuun hoggaa waa'ee ustaazaa dubbadhu gaa if eeggachaatiin dubbadhaa beekaa. Waa'ee ustaazaa hoggaan dubbadhu if eeggachaatiin dubbadha. Yookaan kaan nan dhiisan dhugaa suutatti eeggachaatiin suutatti firraa akkasitti wanni ijaa malee
ustaazattiin bu'an huwaan hin qaburraa amalumaan hin qaburraa hedduudhaan if eeggadha hedduu gama isaanii kanatti hedduudhaan if eeggadha wanni biraa homaatii miti gartanii wanni biraa homaatii miti abbaa fedhettiin hin bu'a garuu ustaazotaa fi kana warreen abbootii amantaa kan akkanaa jettiin bu'u ifirraa hin eege jechuudha sii galee Mahdi Sheikhati keessanii sirra kaayyattanii soo inni silaa'uu hin dhumu YouTube keessa jira seentanii dhageeffachuu dandeessan jechuudha. Ammaan tana isinirraa dhaabna Mahdi Sheikhaa yeroodhaaf hafuura fudhadhu siin jenna. Gama dubbiidhaatitti deemna obboleeyyan kiyya isin hundinuu bakka nagayaan dhuftanii waa hedduu harkaatti jira social media kanarra waan deemaatiif kana waa'ee keessattuu ijoollee biyya Yaman ilaalchisee qabriin qotamte sun hangam takka lakkoofnee fixuu hin dandeenyu garuu wanni ni an dhagee reediyoo Jarmaniirraa nam 8 qofaatitu du'ee jaan nam 8 gaabee xiga reediyoon na Jarman nam 8 qofa hime reediyoo na Jarman amma akka durii miti beeka reediyoo naftanyaati reediyoo naftanyaa reediyoo Amaaraa kan Amaarri qoftiin yaada isaa itti dabarfatu jechuudha sii galee wanni achi keessatti ta'e Yaman san keessatti wanni ta'e waan ajaa'ibaati sii galee mi Abiyoot Kaasaayitiitu Oromoo achi keessatti fixe sii galee akka Oromoon achi keessatti dhumtu kan taasisa Abiyoot Kaasaayiti jechuudha waan kana waan beekaniif Oromoo nama 8tu dhumee ኢትዮጵያውያኖች 8 ሰው ናቸው እዛ ውስጥ የተገደሉት ጃኒ ሃንቀስ መቆፋ ገባሰኒ ሃን ከቨር ጎደን ጀቹዳ ሶ ገሩ ቀብሪን ቆተምቴ ሱንጋ ዋና መሰደት ቢን ቆተምኔ ሰኒ ኦል ነመገርሲስቲ ጀቹዳ ወሬን አከስቲ ዶሜ መነ ሂዳ መነ ሃክማ ሰንከሰ ጪሱ ሄዱዳ ወሬን ጉበቴ ጀቹዳ ከናፍ warreen du'an rabbi rahmata haa godhuuf obboleeyyan keenyaaf warreen dhoomanii madaawanii jiranoo rabbiin haa fayyisuu jenna ammoo nuti cinaa dhaabbachuu danda'uu qabna Yaman biyya lolaati biyya ilmi namaa gargaarsa isa feesisu biyya Oromoon achi keessaa ayyitee waa takkallee walii godhuu hin dandeenye tokkorra hin jiru jechuudha tokkorra hin jiru asirraa wanni feesisaa maantana Oromoon hundinuu Oromoon addunyaarra jirtu hundinuu ta Saawudiitis tan Kuwait jirtus ta Dubaay jirtus ta biyya adda addaa tana jirtu hundinuu gargaarsa ijoollee Yaman keessa jirtu san tan rakkattee mana haakimaa keessa ciisu jirtu san madoo san cinaa dhaabbadha ganaa sagaleedhaan isaaniif sagalee taanaan hafuudha qaba hin barbaachisu gana maallaqa qofa wanni isaan barbaachisa qarshii qofa wanni isaan feesisa afaan Oromootiin iyyitee bu'aa hin fiddu afaan Oromootiin hin iyyin bu'aa hin qabu kun afaan Oromoo afaan gabrummaa waan ta'eef hin iyyin khalaas sagaleen tahiniif sagalee ifi isaaniitiif ijoollee Yaman keessa jirtu ni taata jechuudha nuti wanni godhuu qabnu gargaarsa qofa wanni feesisa khalaas fitti maatana Oromoo yaadi khaya akhi yaadi nama ifi kana cinaa dhaabbachuu dandeheetiitu biyyatti wanni jaabar waa'ee biyyaarraa dubbataa bar rakkataa kee kas cinaadhaa rakkachaa jiru madoo kee kas biraa madaayee ciisu jiru yoo ati fayyifachuu hin dandehin atiin kun ifiifuu akkamitti biyya sanitti yaaduu dandeessa akkamitti waa'ee biyyaatirraa dubbachuu dandeessa kanagaa maantan kanaaf warreen Ameerikaa jirtan warreen Kanadaa jirtan warreen Awurooppaa tana keessa jirtan Awustiraaliyaa warreen jirtan callistanii hin taa'ina doolaarri tokko doolaarri lama yuuroon takka lama sadii
ummata Yaman keessaa rakkatee dawaa dhabee nyaata dhabee ciisu jiru faca'ee kanatti ta'uu jiru kanaaf bu'aa ni buusa. Kanaaf walitti qabamaatii waan gootan godhaadhaaf goofandimiin tokko haa banamu. Goofandimii banaa warreen Ameerikaa jirtan Kadiiroo Elemoo namicha rifeensa hin qabne malaata afaanin iyyuudhaa miti si galee iyyuudhaa miti warreen yuutuubii fi kana kanarraa iyyitan ummata kanarratti akka isaan gargaaraman goofandimiin akka banamtu kanarratti dubbadha. Sheekotiin teenya ustaanii hin tattaa'ina afaan hin qabdan afata hin qabdan faayidaa takka hin qabdan isin hundinuu warreen sheekha ifin jettu ustaaza ifin jettu afaan hin banin kanaa khalaas. Siitaa taanaan ijoollee Yaman keessa jirtuuf akka Oromoon addunyaarra jirtu gargaarsa haa buusanii kanarratti dubbadha. Namni eega nyaatee booda aamiin jedha. Garaa qullaadhaan aamiin jechuun maali bu'aan isaa? Mana kee oowwaa keessa teessee du'aayidhaan isinii godhaati aamiin jedha jechuun maa hin fahaata? Si galee? Hin ta'u jechuudha. Kanaaf warreen achi keessa jirtan warreen biyya nagaa keessa jirtan Yaman keessa warra jiruuf akka goofandimiin banamtu kanarratti dubbadha. Ustaazotan keenya wanni isin gootan du'aayii teessan caalaa gargaarsa maallaqaati ka isaan feesisu. Yaman keessa warra jiraniif jechuudha. Namni nyaateeti aamiin si jalaa je'ee du'aayin ati goote sun qeebalamti. Garaa qullaadhaan ka aara qabu akkamitti aamiin si jalaa ja'a. So kanaaf maallaqa baasa warreen Ameerikaa jirtan maallaqa baasa laayivii teessan namni hin barbaadu. Warreen Awurooppaa jirtan laayivii isin seentan namni hin barbaadu. Maallaqa baasaati maallaqaan ummata san cinaa dhaabbadha. Bikka jirtanirraa isin hundinuu Oromoon naannoo hundaatu akkasitti ummata san cinaa dhaabbadha. Yookaan kaan isin ummata saniif gammadu isin hin kenna. Ummata faayidaa takka illee hin qabne akka Oromoodhaa jettu. Oromoon Oromoo taate ummata faayidaa takka hin qabne isin. Iyyuu malee booyuu malee namaan nurraa du'ee malee yoo nama keessan cinaan dhaabbanne maali faayidaan teessan? Si galee isin yoo isaan san seef godhuu dandeessan Jawaar Mohaammed faadhaa biyyitan. Jawaar Mohaammed faadhaa biyyitan jechuun garuu eessatti? Jawaar Mohaammed faan bar bilaashuma mana hidhaa san keessa taa'uu jiranii bar. Okay? Kana jechuudha. Otto bayi. Suufii Aliyyi harabgee taate wanni taate hin beeku. Ani naa miti bar. Ani nama ifirraa ol bahee dubbatu. Ati nama faayidaa hin qabne hottu bayi. Kan akka kanaa jira. Hottu bayi. Naal abuuk. Kabt. Kan akka keetii kanaa jira. Harabgee tuhuun arsii taate hin beekne waan ati taate. Hoolayyiin isin kana gaa arsii harabgee malee namni baktiin hin jiru. Bakti. Manni du'aan isin kana malee Oromoo biraa ummata qalbii qabu. Isin kana ummata du'aa raafu, ummata ciisaa. Yoo isin kana taate malee Oromoon biraa hundi isin hagee qabdi. Ummata hidhateef cinaa dhaabbachaa jiru. Ummata fi sana biraa dhaabbachaa jiru. Kolkoleedha isin. Kana baadhaa jira. Shurraaba alaabaa uffatee deema sanuu kootu ta'a. Kabt carqii sanuu ma'anaa isiidhaa hin beeku. Ummata akkanaatii jira. Asii odoo shurxaadhaa jiraa qabaadhaa jiraa jaaniin maallaqa kafalee ijaazaan bu'aa jee deemu. Hadullattiidhaaf. Asii baangaaliitu waan nu godhe jee iyyu. Kanneen akkanaa jira. So suutatti deema ayyuu afaan taate isinirraan qaba afaan hunda keessanuu isin raffisuu hin danda'a yoo afaanitis garuu Oromoo cinaa dhaabbadhaadha isin hin jenna wal cinaa dhaabbadha wannummaan ummanni gaalloochi nuun joof kanaafi bara gaallaa itti baabbaram gaallaa irra daaddaam gaallaa dimtseelloom gaallaa fariinoo hanqanumaa bara hundugaadhaa beekaa ጋላ ያለ ጩኸት ምንም ነገር ዋጋ የለውም ነው እንጂ አዎ ጋላነን አንተባበርም ጋሎች አንረዳዳም ጋሎች ይሞትነን
ጋሎች አንታጠቅም። ጋሎች በየቦታው እየሞትን ነው የምንሄደው። ይሄ ጋላ ስለሆንም ብቻ ነው። ዱጋ ነው ዋንጅራ ገሩ አራንተና ኡመተ ትግራይ ሰላላ ወረ ወልጭና ዳበቱ የቹዳ ኡመተ ወልጭና ዳበቱ አማ ሀረርጌ ተነላላ ኡመተ ሆላ ኢረጉዳን ወረ አቸ ኸይሰ ረከች ጅሮ ሀረርጌዳ ኢረጉዳ ወረ እዩ ጅሮ ሀረርጌ ነው ኦልበሄ ነመኸኝ ጭና ዳበና ጎፈንዲኒ ሃበን ነው እቲ ኦልባቱ ነገሬ ኮልኮሌን ገሩ አርከቱ ሙዳፊ ዱኬ ኻሱ ዳፍ ልብስ ምናምን ሲያጥቡ 40 ወረቂጣቸው መበተን ማን ደነሱ ዚያር ሀረርጌ አርሲን ደረን ቡልጉ ባለ ደረን ኢሳኑ መሃና ጅመ ደረን ከብት ኡመታ ኸና የቹዳ አማ ኢሳን ኸናዲቱ ወኒ ዳፍ ሰገሌ ታበር ፍሪ ትግራይ ጃሰኑ enyu yelemulij eda badu silala ya akhi ahmad din jabal khayte desa wasfata bilsigna na micha amare khana ahmad din jabal amara bar khalas amare jira bar namodu asi oromon hida jiro do asi oromon tu jirtu filmata fi gubar jartin amare tawtu malam beka ya akhi ilmina magun أنجنا أستاذ وان جامع إنا منو غنا بس أستاذ وان جامع غنا أستاذ خيستو بلتسجنا دا أكنا جينا منو غنا أبدا أكنا جينا منو أنجنا ورسنو أبي جلدي مخنا أكنا جينا منو سو خناف حررجي أكا حررجي دا namni khee achira dhudhumuudhatti jiraati ol bahiiti nama kheeti sagalee tahi shamarran harargeedha ol bahaati nama keessanii sagalee taha reefka qofa profaayila goggodhatanii tattaayina reefka qabrii qofa asii sheeriin godhin maal goonaa fi ja'aati irra wal mari'adha aktiivistoonni keessan ummatuma akka keessanii kolkolee faayida takka hin qabne bu'aa takka hin qabdan yaa akhi kan arsiidha daran OMN laale khalaas asdeemee faayida kan qabu ምንም ነገር ዜሮ ናቸው duba ummata kanaatitu waa godha amma ummata kanaatitu ummata ibibu yaman keessa ibibu rakkachaa majiru kanaaf waa takka illee godhini diitu Jawaar Mohammadi waa godha ummata kolkolee waa'ee Jawaar Mohammad TV qofaan laalee dhaggeeffatee jawwee khiyya jeetuma asdeebu ummata kana ga ya akhi dura namni nama isaa kana cina dhaabbata jimma akka jimmaatitti isaan abiyyiin wanni taanii jiran isaan qalbiin isaanii abiyyii fuudhamtee jirti abiyyi taatu maraata yoo morma isaa kana muran udaa mul'atu abiyyi jechuun maraata qalbiin tuqamte tuqamaadha abiyyi isaayu abiyya halayyaa seene jala seenan jechuudha ummata akkanaati ummata profaayila wannidha abiyyu bichuudha kaayatee muuseet mataa wandiun seetiun haytaawukum መለያ አምጥተህ ካለያቸው በስተቀር ስራቸው ካላስቀመጥ በስተቀር ሴት ይሁን ወንድ ይሁን አይታወቅም ለምን ከላይ አብይ ነው ያለው ummata kanaati jechuudha kanaaf yaman keessa ummata jiraniif oromoo yaman keessaatiif isin sagalee toon isin hin barbaachisu warreen diyaasporaadha sagalee hin tahina wanni isin sagalee taatanii maallaqa qofa ummanni afaan ni qaba ifi isaaniiti haa sagalee ta'anii isaan rakkoo isaanii laayifiidhaan haa dabarsanii as isin ammoo maallaqa keessanii cinaa dhaabbadhaa gaa namni bar waan nyaaturraa hiraataa saa ta'u faxaraa saa ta'u namni bar waan nyaaturraa cinaa tokko namaa qoodaa bar asii ol baatee afaan oromootiin hoggaa afaan oromoo nu himtu kam waa'ee biyya yaman irraa mee waan tokko dubbanna maal nu himta lakkalaanudhatti jirra ijji teenya isaan irra jirtiimi maal wanni ati nu himtu waan addaati jira
ጫምማ የምታወራለን ነገር አለ ዮጋ ለቆተ ወልጅ ጅርት መለ ካርሲዳ ለቆተ ሰዓት ይናሴ ካረርጌ ለቆተ ሰዓት ይናሴ ከጅማ ለቆተ ሰዓት ይናሴ hanqar mabar ya akhi afan mawrum afan rakata kana nura disa afan bilisuma da bintane wo matakka bintan lemanam ነገር ማይሆን wo matakka binto barbo namni waan tokkoon illee taatu bar asbahu da gababar waan tokko mul'achuu da gababar aktivistoota fi hayyoonni keenya bara silaa ilmi namaa ittiin shawwadamne keessa shawwadamanii mana hidhaa keessa tattaa'u jiran harka kannatanii bicha murkonyaa ta'anii Jawaarfaanis bara silaa ilmi namaa ittiin shawwadamne bara silaa ilmi namaa daa'imni afraniin deemu bara silaa ittiin shawwadamne keessa sigire daa'imni afraniin deemu wallahi hin shawwadamu amma keessatti amma yeroo amma keessa jiru bara kana keessa Jawaar Mohammad faan aktivistiin guddaan kan Aljazeeraan beeku kan BBC'n beeku shawwadamee Amaaraan mana hidhaa keessa taa'u jira eenyu shawwadere isaa jitu if shawwadeeti kana zaahir bitti maaga ndi akkasuma wajjinu namnummaan tokkollee ka isa baasu hin jiru hullum reesaa naacha'u reef kama huccuu uffatee deemu hundi keenya yellanum ukko waa bichuu kee dabarsanii deemati sinurra abichuu eeganaa garte malee eessa beeytaati duraanu takkaatu laayivii feesbuukaa hin qabdan isiniti akka jimmaatittiiti oromo harargeetii fi arsiidhaa fi kana kanaatiitu fi walloo fi tanaatiitu yuunivarsiitii jimmaa jee feesbuukaa fi kana babbanatee deemate eessa kuma qabdan isin ከጊዜ በኋላ እኮ ነው የመጣችሁት እናንተ ጎርፍ እኮ ነው ያመጣችሁ እናንተ eessa beeytan ወይ Dhugaa jirtu isinitti himna waggaa yoo kan wanni ta'uu baattanii isiti. Abbichuu hojii wanni hin jiru. Eessa beeytan isin abbichuu? Jawaari fidee bar isa? Qabsoo Jawaartu fidee bar? Qabsoo qeerootii fidee bar isa? Namicha Amaara ta'uu isaatu hin beeytan. Bilaashumatti hin faarsinaa. Silaa namni kun Oromoo silaa ta'e siidaa Abbaa Jifaar achi keessa isinii dhaaba. Kabti ስለሆናችሁ ነዋ ከብት ስለሆናችሁ ስለማትጠይቁ አብቹ የቻቱ መደምተን ከብት ሴቷም ወንዱም ሁሉም አንድ አይነት ናቸው ልሙጦች ዋን ማከተኮት መጆለን ወኒቱን ጅማቱን ወማከተኮ ዝርክርኪ ነምኒ አከመቲቦ ሲዳ አባ ጅፋር አትኸኑቡን ዳቢን namni bar sila ittiimuu dhaqaba bar bo'aati oromoodhaa miti jee sila namni namatti himuu dhaqaba hay namni akkamitti siidha Abbaa Jifaar eega gaabichuun keessan jimma yookaan oromoo ta'e achi isinii dhaabuu qaba ture laman yellaachum namichi Amaara naatiitu isinitti hima Amaara asliidha isini Amaara ta'uudhaaf afaan Amaaraa hin beeytan Amaara ta'uudhaaf afaan Amaaraa hin beeytan rakkoon tanaa bar መሰልጠን ማለት ደግሞ አማራ መሆን አይደለም ያስታውቅባቸዋል የሮይስን ፉኛን ይናሶ ይተኒን ይስም በኻን ባንካ ይዘጡ ሲገረ isini miti ani hoolajii teenya taarsiitii taarargeetu hogga isin gugguufa ol baateen beekan kaakkaayidaachoon honyaa mannaaqo sigare abbichuun keessan silaa nama oromoodhaa silaa ta'e nama oromoodhaa silaa ta'e siidaa Abbaa Jifaar san achitti dhaabalaan this is my first king jee achitti dhaaba kanan gaafattanii barisin maaliif reefka huccuu uffateetuma deemu jechuu reefka huccuu uffatee deemu reefka abbichuu koo jeetuma faarsu oggogaa reefkuma ka'eetuma abbichuu koo jechaatuma deemu malee
ummata lubbuun keesseeftuun fakkaattan dhugaa. Maa fariyaa ullaa. Banni illeen qaanfatanii barbaasanuu. Namni banni qaanfataa bar. Wal gaafataa bar. Namni maal nuun ja'a takkaatitu jira. Yoo akka keenya kanatti firaachi bahaati irratti duulaa bakka. Amaarinu akka inni bu'aa hin qabne arkiteeti dhukkee irraa kaasu jirti. Boolla qottee fi hallayyatti gadoo fuudhatti jirti. Amaarri. Yookaan alaabaa tokko qabadhaati akka Tigraay sanitti achi baha. Utu walezza. Amma afaan Oromoo haasawuun hin jiru gaa. Warreen bichuu koyetu afaan Oromoo hin haasayini ሌላ ቋንቋ ፍጠርና ወደዛ ውጡ በቃ አላባ ኸበቀ በዳ ኸነወዳ ነመን አባጅ ፋሪቢው ቢከይላቲን ኢሲን ደማ ሀልከም ምርቃኔ ሙኸ ቢሻን ኦባዙ ኸናፍ ሰላተን ጀቹዳ matakanata ani sinin farsu an zairu man sinitti mati injiru nubira duga nuti nubira injiru anni kasi abban dufe da dufe sin farsu bedo arar gerra bedo arsira dufe ha dufe sin farsu injiru nabiran awuma namni qabun sinjan wa namni qabu jallina kaysen sinitti diban injiru anni kasi nabira farsu nama hay bilashiti wan sinin qabne ni qabdan sinin injawan bilaashiti waan harargeen hin qabne ni qabdin jiru. Harargeen hidhannoo sodaattee qawwee sodaattee kophee asirra baadhattee fiitu. Harargeen gootanii hin jaan jiru bara. Arsiimma sodaattee qawwee sodaattee kophee isii asirra kaayatteetuma fiitu. Arsiin gootan jiru. Gootawwan ni jiran walloo fi wallagga ni jiran. Shawaa qoraan baadhatteetuma deemtu tan siidaa caaluu hundee isaatiin naannoytu tana gootan ja'uunan. Amaarrimma yeshawaa amaaraa ja'anii OBN irratti waan takka himuun maali? Sitatu nu hojjechaa sanu barqa jibaa bara. Jechuun shawaa amaara jala deebisuudhaaf deeman. Bittaamnim baattaamnim isinii kana fuudhanii ukkaamsanii achi jalatti isin jalatti wanni yoo deeman jechuudha. Maaliif isin laaluudhaatti jira lilmeedhaan isin diddiranii. Hacaaluu ajjeesne ummanni kun waa takka illee bu'aa hin qabani. Ummatuma suuraa ka'eetuma akkama gadhiisu artistiin isaaniitti suuraa kaatee jettee gadhiisti. Kana itti faabarsanu. Gabbayti du'i jeen. Gabbayti ummata haasaadhaa jaadhaan. Warreen saayiboota Hacaaluu Xaatii fi kana hunda isaanii yookaan akka caalaa bultumee sanitti diinatee achi bahu. Akka Saaliyaa Saamii tanatti diinatee namni achi bahu namarraa. Kuni ganda keessa taa'eetii footoodhaa fi kanaan isin shawwata. Harka lafa jalaatiin ummataa hojii jira. Biltsiginnaa wajjin. Amaarri garuu yeshawaa amaaraa jechaati isin irratti labsa baasaa jira jechuudha. Ifir akkana jettanii rafina. So gama dubbiidhaatitti haa deebinu. Ijoollee Yaman jirtuuf ijoolleen teenya ta Saawudiidha sagalee toofii isin hin barbaachisu. Wanni isin gootan ijoolleen Saawudii Arabiyaa keessa jirtan tan baadiyyaa jirtu, tan magaalaa jirtu, tan mana madaama hojjettu, tan bikka adda addaa hojjettan hundinuu warreen achi keessa jirtan warreen waa qabdan ijoollee tana cinaadhaan dhaabbadha. Gargaarsa godhaadhaaf. Yaman keessa warra jiraniif gargaarsa godhaa. Akka isaan dawaadhaa fi kanaan bibbitatan, akka isaan nyaataan bitatan gargaarsa godhaadhaaf. Ijoolleen Dubaay jirtus, tan Kuwait jirtus, tan biyya Arabaa naannoo adda addaa jirtan hundinuu gargaarsa godhaadhaaf. Warreen diiyaaspooraa biyya Faranjii jirtan hoolayii goofandimii bana.
goofandimii banaa isin banaati namuu achirratti waan danda'u haa godhu kana godha malee asirraa ijoollee Yaman jirtuuf sagalee taanaa jettanii afaan hin banina ifiifuu sagalee ni taati isaan ijoolleen achi keessa hedduudhaa jira ijoollee aktiivaa jira achi keessa warra sagalee ifiifuu ta'uu danda'u jira warra isinuma kanaafuu ta'uu danda'uutu jira achi keessa kanaaf warreen diyaasporaadhaa warreen biyya faranjii kana keessa jirtan afaan oromootiin asirra as baatee ijoollee Yaman jirtuufi sagalee taa'aa hin jedhin maaliif hin taane maaliif wanni takkallee wanni an godhuuf hin jiru jechuudha ani irraa dubbadhu baadhee isaanuu ni dubbata wanni an godhuu danda'u xiqqooniin qabuun isaan kana bira dhaabbachuu qofa hanqanumaa bara kana godhaagaa bishaan tokko yoo namatti ol qabdan tokko yoo laaqana namaa bite kaan hiraata bitaaf kaan faxara bitaaf jechuudha kaan dawa bitaaf kana godhaahaa sheekotiin teenya ulamaa'ootiin teenya waan akkanaati irratti akka ummanni ka'ee ummata kana cinaa ijoollee tana cinaa dhaabbatu godhaahaati ustaniitu bantattaa'e naa yaaqi googaraa uffattanii hay ustaazonni keenyallee waan kanarraan dubbatina ijoollee Yaman jirtuuf waa jennaa isaanirraa dubbannaa hin dubbatina isinii taati gargaarsa akka hawaasni godhuuf ka'aati ummata kakaasa khalaas yoo isin waan kana keessatti hin hirmaanne kun siyaasaadhaa miti bara kuni lubbuu namaa oolchuu ja'ama nama rakkate rakkoo keessaa baasuu ja'ama kuni kana godha ummanni sunarra daa'immaniitiitu jira bira shamara faadhaatiitu jira waan adda addaati jira jechuudha kanaaf warreen Ameerikaa jirtu gargaarsa godhi goofandimii banaa kan Kanadaa jirtus Awustiraaliyaa jirtu Awurooppaa ma jirtus hundi keessanuu kana godha yoo kana hin goone isin faayidaa takka hin qabdan yoo dhugatti isin kana hin goone wannummaan isin faayidaa isin qabdanuu hin jiru ijoolleen Yaman keessa jirtan yoo isaan waan kana isinii godhuu didan qabsuma Oromoo keessaa harka fudhadha qabsoo Oromoo keessaa akkamitti harka fudhatta waan keessaniin harka keessaa fudhattan keessuma keessan harka hin keenya qofa jechuudha isaan waan adda addaatiif nu cinaa dhaabbadhaa jaamoo kam caljaa'utii usaati ta'a ummata isin cinaa hin dhaabbanne gargaarsaan silaa namni akka ummata Tigraay sanitti isin cinaa dhaabbachuu qaba jechuudha ummanni Tigraay bar warreen diyaaspooraan ala kana jirtu Kanadaa jirtu Awustiraaliyaa jirtu biyya adda addaa warri jiran warri Tigraay ummata isaanii san cinaa dhaabbachaa ture goofandimii isaanii nagarre goofandimii isaanii san nagarre hangas takka ummanni waliif rifata hangas takka ummanni sagalee waliif ta'a sagalee jechuun sanii bar sagalee jechuun yoo nama rakkate kana cinaa dhaabbatteedha bar keeshaan malee akka Oromoo kanatti afaan qullaa iyyuudhaa miti Oromoo afaan qullaa iyyitu Oromoo qawwee malee iyyitu Oromoo hoga qawweetti dhawan harka mataadha kaayattee jettee fiitu girrisa ummata faayidaa takka hin qabne ummata zalaalam alamnuma iyyu ummata amatuu hiriira biyya alaatitti ba'u ummata nama isaatiif hin taane ummata kanaatiitu wahi godhuu dandeenyaa jedhee fiige jechuudha ummata hiriira sa'aatti ba'an hin beene jechuudha hiriira sa'aatti ba'amuutu jira sa'a silaa Oromoodhaaf bu'aa hin qabne keessa hiriira baatan lafti yeroon qabbanaa yeroon tun oowwaa jira Oromoon amma kana ta'uu qabdi ka'a jettanii wal kaastan Amaari yeroo hiriira bahan jala baatanii waan san fashaleessullee hin beeytan ፍራቲውን ምን ይሁን እኔ እንጃ ወይንም ምስቶቻችሁ አማራቱን አይታወቅም እንግዲህ ስንቶቻችሁ ናችሁ እንግዲህ ያው ላይቭ ላይ ወጣችሁ ኦሮሞኛ የምታወሩት ቤታችሁ ውስጥ ያው አማራዋ ቁጭ የምትልላችሁ ሄዱና ኦሮሞ ሸወዱና በፋን ኦሮሞ ተያዙ የተንጀቹ ገሩ ማን ከይዘን ከይዘ አማራ ይምበከም isiniitu cubbuu dalagaa bar namni amatu cubbuu dalagu abadan namaaf hin dabartu kanaaf
ijoollee yaman keessa jirtu maallaqa qofa kan isin cinaa dhaabbachuu ni dandeessan. warreen Dubaay, warreen Kuwait, warreen Qatar isin hundinuu maallaqaan ummata kana cinaa dhaabbadha. kana godha. bilaashumatti asii iyyuudhaa mitiiti. bilaashitti asii ijoollee yaman keessa jirtu sanii waa goonaa miti bar. namni barboo kafanallee namaa bituu jiraa bar yaa akhi. sabo akkam tattaatanoo. kafanaallee moo namni akkamitti kafanaatiif huyyaanne boo oromoo ta'uun tunna boo waxaanuu raaftu yaa akhi. aboon utiin bilisoomin ganaa khalaas ga'ee jira khalaas. haanuu raafu dhugaa rabbi. amiin jennee gabrummaatti jiru tana fudhanna. hayyuun keenya faayidaa hin qabu. wannummaan oromoodha jaantuun hundinuu faayidaa takka hin qabdu khalaas. dhugaa rabbi. ganaan baantani amiin je'ettiin fudhaan nan gabrummaa. naa ta'ee jirtii unumaatu amaarri haa bulchu khalaas. itti beekan. nuti barboo ummata bar qabsoo finne bar fuunee itti kanneen bar sarpiraayizii. fiddanii nama jimmaatitti kannitan namni jimmaa madheerti jimmaa qabsoon deemuu beetti. eessa beeyti. dhalaan isaaniitu lakka harkaa fi amaaraa fi baangaalii fi kana kanatti gaggalaa jirtiiti. idiot. akka waan dhiirti jimmaa wayiin deemuu beetuutti fuutanii itti kannitan jechuudha. kun eessa jimma kun lakka jimma keessa guddatee dhalateeti. namnummaan jimma raatee aangoodhaaf hin malu. naatitu isinitti hima. pere dhumee jira. jala mureetiin isinitti hima. namnummaan jimma irraa deemu aangoodhaan hin malu. oromoo tana keessaa namni lama aangoodhaaf hin ta'u. sadii hin ta'u. arsii si gurgurtiisinis haa'ina. amaaraa ganaan amaara taatee jettee kuttiisinis. jimmaa hodhiisinni uummata akkaabuun ta'u. harargeen taatu dhiisi akka arabaati waa facaastee kuttiisiin qabachuu hin dandeessu isiiniti. yoo walloo fi wallagga taate. walloo fi wallagga yoo taate malee uummanni kun uummata akkaabuun ta'u. uummata akkaabu. amma isin kana fuutanii abbichuu ilma abbaa maarreedhaa jettanii ilma abbaa gadaa jettanii hattu. ilma abbaa gadaa silaa ta'e uummanni ijoollee teenya tajimmaa tana laala oduu isaan jiranii shamarran isaanii babbareedduun tun asii baangaalitti galaa jirti bar. bakka salfiidhaan itti deemaa jiranii bar. min lakkaachuun naan ta'e. maaliif iyyan sirri fakkaatan isin? maaliif iyyan? dhiirti jimmaa maaliif iyyiti? yellaachon bakka lumuxxu noo nagariyyoo yellaa'uun bakka. sagalumaatu tukka madhiiraati malee. fedhaniitii miti kan suuraa biyya kaayatanii ta'an shamarran isaaniitii wajji wal qixa. ummata shamarri isaaniitu tuffattee bara. abiyyi nama jaartiin isaatu isa tuffattee bara. baardaar bultee deebitii bara ganama. baraasoo appileen. mootummaadhaa bara. warra isaaniitii biyya qabaa bara ammaan tana. baardaar achi bultee deebiti bakka haalaatisa. kuni hoolaadha. muka bishaan haa baasu. oromiyaa wastu koone addago. amaarallee too oromiyaa keessa guddatee bara. jimma guddatee bara. jaamaadha. lafa qotuudhaaf malee waa takkaafuu bu'aan qabu. muka bishaan obaasuuf malee waa takkaafuu bu'aan qabu. ዝናሽ akka feetetti tashkarakartee dhufti jechuudha. inni buna qica deemee eertiraa fi kana dhaqee buna qica. ኢሳያስ አፈወርቂ isa jalaa nafu. የአብይ ቡና ደግሞ ይጣፍጣል። ጅማ ሰራሽ ስለሆነ ይጣፍጣል ቡናው። Seere dhiirti jimmaa buna dhaabuudhaan tolti. buna hanqanumaa bara. kana isin
biyyaan deemuu hin beeku laaqaa laaqamaa maraataa maraataa faayidaa takka hin qabne hana yoo morma muran udaantu mul'ata isin hin jenne barabbichuu bakaysan kana morma isaa yoo akkana muran udaantu mul'ata biyyi ጭንቅላት የለውማ አልተማረም እኮ ሆታቪ ከረባታ ይዳቴ ደሙን በር ወኒ ዳምቲ ስንቶቹ ናቸው የሚለብሱት እነ ካቡታ ይለብሱ የለ እንዴ በዛ እንትናቸው መልካቸው ፉል ማይሳኔ ሰኒኑ በኑ መፈተኒ በር በስማ አሜሪካ አችራሴ ነጋ اسم خاخوتو فتي كان اجاز ديمون دينو اسم بره بيخادا كابوتا خوغا سودما امريكا خيستا خاينجلفاج ابين بيني خوتو فتي المنسينو እናንተ ለመሸወድ ይገባ የለ እንዴ ከስር ጃፖኒ አድርገው ይኻኑም ጦት ማዛጃው ፈቴ ጉባረ ጃክ ወኒው ፈቴ ሴና ሆታ አክቲቪስት ደኒንዝን خنافو شو ودبينا أورمو يمنيف سجلت هون إسان في ساني تهاتهني ورن بيجبرا جرتن وني إسن رأي جما مالا قفا إسان خنا برا دابدا إسواي مالا كأوجي إسن خازن ياسا كاتشوال الزيجا ركودا قبضني سن أورمو جواهي مالا كاتخاز هيد وكوبا ስታደ ሰውን ካረዳ ምን አባልቶን ነው ቤትኛው እንደበት ነው እኔ ኦሮሞ ነኝ ብለ እንትምትለው ቢፈከሚኒ አፋን ከሚኒ ያኻት ያኔ ኦሮሞ ደተዱበቱ ንቀለውና ጣለው ወደዛ ያኺ ቴ ማልታቴው በኦሮሞነት ማትረዳዳ ከሆነ ማሊጋሜ ኦሮሞ ደየቹን ማሊጋ ማዕናን እዚ እነማ ኦሮሞ ዳቶ ኩጭና እንዳበኒ ሄጋ ኦዴ ማተ ወኒ ፍራባዛቲ ረከታ ወኒ ያጫሉ ሃይቴ ተይዛቲ ሬፍካ ፕሮፋይል ሃቴ ሬፍካ ኮሜንቲጎ ሬፍካ ቲቪ ቡይቲ ومتى ريفكا كنا جرا أما تاجدا إيش ورما سورة ريفكا خايته تومتيم يا أخي في الرباس خلاص أقربان دو إيتي أتنشاتشو بكا موتوال إيجا ساباسون دندين يو أتكلم بوان كبدني زينيتي أمين جافودا قبرما أمين جافودا نمني هدأتي فالمتاتي يو خايتاتي ولا قت والقلا اسم سورة ريفكات ما خايت داتما ديما أمتها قدا أمتها بدي من المانتنا بربون كام فتني بر إيسك أني بيتا خناف ورين دوتر ربي رحمة اسنيها قولو ورين أتخيسا ركو أدى خيسي يتن ربي فرمات سايسني عافيتو بفخنان أورمون والجنا دابت يجون وان هنتان ورين هم نقبدن أتخيسا هنتائنا يمن خيسا هنتائنا ورين هم نقبدن بكتكتي فرانفتشو خنا ديسا أورمو بكتكتي فرانفتشو خنا ديسا أفتني أكمنا هاد خيساني بينما خيسان تتائنا وان رفتني بيهودن دولة قبدن የመጣው ራስን ለመለወጥ ነው እንጂ ቁጭ ብለ አንድ ቦታ ዲቃላ ለመፈልፈል አይደለም ልክ እንደ ዶሮ አከ ሉኩ ዳቲ ዲቃላ ፈልፈሉ ዳፊ ምቲ ወንዲ ሲም ባተም በየነማቲ በያራ ወንዲ ዱፍቴ ጅጅሩ ዳፊ መልኤ በየነማ ከነ ኸይሰ ተይዘ በየስላእት ደለኒ ጅራ በየእት ደለይ ጅራ مالا بافچو دن دورا قبدن اك
ilmaan bashoo ilmaan hantuutaatti bikka deemtanii dhalaatuma deddeemtan hidhamtanii wal hiitanii tetteessan jechuudha. namni if jijjiira baqarrafaa odoo jirtanii walitti garaa wal gootanii miila wal jalaa fuutan jechuudha. kun rakkoodha fiifu gabrummaan guddoon takka tan የወጣው ለሴክስ ሳይሆን ራስን ለመቀየር እኮ ነው። ማሊዮ እንዴ ሞትማ ከሚዘው ibjijjiru baatan ibjijjira warreen humna qabdan ammallee taayiniin sinjaan dhaqi suudii san seeni chaansii ilaaladhu bakka haareetti balaa biraatiif hin saaxilamin. arabni safaaxaa hin beeku isinii sanuu akkasitti hiriira bee deemuu isinuu harkaan danda'an ummanni haareetti waan birootiif isinitti wanni jaa suudiin sa'a 24 wanni ta'uu beeti sababa huutiitiin jechuudha. sababa huutiitiin yoo xayyaaree tokko dhufee ammaas sitti isinitti wanni sanuma jechuudha teessaniituma iyyitan jechuudha. baafadhaan tattaa'ina biyya akkasiisan keessa hin taa'u namni biyya gaaraantii hin qabne keessa taa'uu hin qabdan. eenyutti iyyitan warreen ameerikaa jiru biifuu afaan hin beekaniiti warreen kanadaa jiru afaan hin beekan. Profeesarri oromoodha jaamaadha kan awurooppaa fi biyya faranjii kana keessa jiru uummata akka waa takka illee isiniif hin godhan zaayir himna kanaamti. yoo maabara shamarranii kana taateen beeni maabara arabseedhaatii fi kana taateen beeni dhiirti taatu waa takka hin beeku. yoga seenaa jimjimoodhaatii fi arabseedhaa fi ummata akkanaa kana beerran akkanaa kana yoo taatiifaa malee jarri dhiiraa waa takka keessan jiran ለራሳቸው አልሆኑም እነሱ። warri silaa waa godhuu danda'u wahii godheennee warri eegaa jiru waa takka illee godhuu hin dandeenye. Tigreen bar asii hiriira bahaati nama isaanii kan mootummaan Abiyyi irraa hidhee bar hidhaarraa baasuudhaatti majiranii bar. Hangan takka uummanni sammuudhaanis kutee wama adda addaan kutee jira. Ka biyya isaanii keessaa namni isaanii duudhatti jiru. Ka namni gudeedamaa jiru. Ka namni baqachaa jiru. Kaanis goofan diimiidhaan cinaa dhaabbachaa. Asiis hiriira bahaa. Asiis bikka kaanitti ol kutanii nama isaanii hidhaarraa baasaa jiran. Keessan asuma taa'aati. Firii Jawaar Mohaammed. Firii Baqqalee Garbaa. Justice Warra Haacaaluu Hundeessaa. ዝምባሞች እኛ ምን ነው ለእንትን ብቻ ነው ለቅሶ ብቻ ቦይቸ ቆፋፍታን እንጂ ቃኝ ኡመታ ቀብሶ ኢሳ ፊዴ አማራ ካን ነንቲ ደሙን እንደንደኙ ጄ ኡመታ ካን ነየቹዳ ነፍጠኛ ዳካን ይተን hanga nafxanyaan isin irratti hidhattee waa meeqa gootu hunda lakki nuti qawwee nun barbaachisu jechaa turtan. Abiyyi biyyaan deemu jira abiyyi bulchu jira jettanii akkana jettanii qalbii ittiin kaayinaa ganaa qalbii irratti ni hidhin abiyyi. Ka biyyaan deemu jiru ilmaan nafxanyaati. Amaara ka biyya harkaa qabu warra Minilik ka biyya harkaa qabu. Jawaar faa ka hidhe ilmaan nafxanyaati. Sigar Minilik ka du'eetiitu Jawaar Mohaammed hidhe. Minilikiitiitu Haacaaluu Hundeessaa ajjeese. Hangas takka uummanni waliif hadoode jechuudha. Hangas takka. Isin uummata waliif illee na doodini. Uummata raabishaa bara. ummata asii cinaan keessan asii kutee biltsiginnaa ta'u amaara ta'u ኦሮሞ መሆንን እያወቅ ኦሮሞኛውን አማርኛውን ሳትችለው
ዛሬ ልትታረር ነውና ብለዋውን አዘጋጅተህ ጠብቀነው ሲንጃን ሂምቤቹ ወመታከናቲ ጅራበር خنبودا قبرما ميلانو دون تي متادان سينه جرا امين جافردا واتكافو فايدا تكلين قبدنيتي ومني ادين غرو تقرا اكيسين هدتو اكيسين هاريتي بيمتا اوفي بي ابدن ديسه تاتو ارتو هوجچا جرن هاريتي زيرو فنجچو ماس اتقراي هاريت እንዴ እንኳን በሰላም መጣችሁ እንዳው እናንተ በመምጣታችሁ ደስ ብሎናል የተኔቲ ሃሬት ትግራይ ሲመታን ጀቹር ኢሲን ውመት መውጩ ነምኑ ረባባቱ ገርተኒ ሰን የቹላ ሙት ኦሮሞ የቹ ነው መተከሲት ሁንስ ድፌ ውጩ ሲረባባታ ጃከተ ሳስረባባታ ቡታንቲ ሳስረባባታ ዋና ዳዳ ሲረባባታ እቹ خلاص نمو انجريسا سرف فلچا دي ميچورات بربوتون قاني دابر انتميدينا ميقچي يچونو قاني ورمو دچونو قاني بر ومتا بيسا خيست وان تكلي قبتي ديمون دندي ورمو ملي نغر نغتي نجرا داون تافو